xalayaa tokkummaa waldaa kiristaanaa magaalaa Naqamtee irraa nu qaqqabe. Ari'amuu Raajii Iminatuu yookaan Abbaa Jabanaa jennee yeroo hundumaa badiisaa wajjin sooshaal miidiyaa irratti gagadhiisaa akka turre ni beektu. Nama kana har'a garuu badiisaa maxxanfama kana ilaalchisuudhaan sooshaal miidiyaa irratti wanti inni maxxanfamu kun badiinsaa dhugaa ta'uudhaan tokkummaa waldaa kiristaanaa magaalaa Naqamtee murtoo kennanii akka haqamu taasisanii jiru. Xalayaa haqamuusaa isiniif dubbisnaa hanga dhumaatti nu hordofaa, koppiliinkii sheriidhaan nu duuka dhaabbadhaa, warra waldaa immoo nu qaqqabsiisaa. Tokkummaa waldaa kiristaanaa warra abbaa mul'ataa Salaam Itoophiyaa biiroo Oromiyaaf Naqamtee jedha. Dhimmi isaa murtoo isin beeksisuu ta'a. Akkuma armaan olitti ibsamuudhaaf jaalametti tokkummaa waldaa kiristaanaa warra abbaa mul'ataa Salaam Itoophiyaa naannoo Oromiyaatiif waajjira damee magaalaa Naqamtee nama maqaan isaa Raajii Iminatuu Gizaachoof Paastar Nugusaa Baa'isaa kan jedhamu tokkummaa kana bakka bu'uu akka hin dandeenye. Namoonni kun kallattii imootiin tajaajila garaagaraa kan kennan waan maqaa isaanii dhoofsisu waan jiruuf akka tokkummaa waldaa kiristaanaa warra abbaa mul'ataa damee magaalaa Naqamtee tokkummaa keenya keessa qooda akka hin qabne, tokkummaa keenyas akka bakka hin buune qaama dhimmi kun ilaalu hundaaf hubachiisa keenya jaalala Waaqayyoon isin beeksisnaa jedhu. Nagaa wajjin maqaa isaanii kan tarreeffame asii gaditti waajjira nageenya dhimma amantii fi amantaa Naqamteef, gumii dhaabbilee amantaa magaalaa Naqamteef, waajjira paartii damee magaalaa Naqamteef, waajjira poolisii qajeelcha magaalaa Naqamteef, biiroo tokkummaa waldoolee magaalaa Naqamteef. Egaa badiisaa yeroo hundaa irra deddeebinee isin beeksisaa turre. Namni kun badii akka qabu, namni kun birrii namaallee liqeeffatee qarshii 550 ol akka liqeeffatee mucaa tokko gane ni yaadatama. Haa ta'u malee karaa sooshaal miidiyaa kiyyaa irra deddeebiidhaan badii nama kanaa maxxansaan ture. Kanaaf tokkummaa waldaa kiristaanaa abyaata kiristaanaa magaalaa Naqamteetti argaman namni kun badii garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti maxxanfamuudhaan yakka garaagaraa geggeessaa akka ture ni yaadatama. Haa ta'u malee namni kun akka waldaa kiristaanaa isaanii bakka bu'uu hin dandeenye xalayaa fuula lamaan garkiyyatti erganii jiru jechuudha. Fuula Amaariffaan kan barraa'ee fi akkuma argaa jirtan fuula Oromiffaan kan barraa'e chaappaan irra godhamee maqaan namoota jalatti caqafamee akka jirullee himamee jira. Haa ta'u malee namni kun kana booda tajaajila kennuu akka hin dandeenye cimsanii akeekkachiisanii yookaan immoo akka isaan bakka hin buune badii tokko namni kun dalagu akka tokkummaa waldaa kiristaanaa magaalaa Naqamtee akka bakka hin buune illee xalayaa chaappaadhaan argisiisanii yookaan maxxansanii garkiyyatti erganii jiru. Kanaaf ijoollee waldaa immoo namni kun yoo yakke lafatti maxxan qabdan waldaa kiristaanaas bakka hin bu'u. Kanaaf tokkummaa keessaas haqameera. Badii garaagaraa sababii raawwateef irraa akka of eeggattan ijoolleen biyyaan baa isiniin jenna. Guddaa galatoomaa, ulfaadhaa. Koppiliinkii sheertuu gochuudhaan ijoollee biyyaan baa nu qaqqabsiisaa. Baraaraa nama kanarraa akka hin tajaajilamne jechuudha. Oraa bulaa deebanaa kan isiniif qopheesse akkuma maqaa kiyyaati. Galatoomaa.